Ashama kam tordoftoota bakkartana ga'insa qaweecha arra vlog biraatu watti deebinee jira. Ji'a sadii booda YouTube itti deebi'aa jira jechuudha. Arra kan YouTube itti akka deebi'u na godhe konsertii Numan event and promotion irreecha konsertii kan qopheesse arsooti qaqqaaliin bebbeekamoon jajjaboon irratti argaman konsertii ajaa'ibaa Mileeniyeem Addaraashiitti kan qophaa'etu jira bultii irreecha horraa Finfinnee jechuudha. Sanii fi YouTube irra kan daballeesse immoo hojii jalqabeetanii Sayyoo Printing and Advertising mana hojii maxxansaa jalqabnee ji'a sadii fi jalaa badeen jira. YouTubein ko already du'eera jechuudha. YouTube du'a kaasuu fi haaraa lafaa ka'uu jechuun tokkuma jechuudha. Haala ajaa'ibaatiin vlogii ajaa'ibaan siniif dalagaa jechuudha. T-shirtii kana akkuma argitanii ofiif hojjetannee Sayyoo Printing and Advertise. Gamanuma namoonni dhimma advertise wal qabatu barbaadan nu bilbila jechuu barbaanna. Mana maxxansa kamiin iyyuu waan maxxansa wal qabatu kamiin iyyuu hojjenna. Namoonni channel kanaaf haaraa ta'e yoo jiraatan subscribe gochuun dagatina. Mallattoon keetiin tuqaachuu barbaada. Yaada qabattan koonti barreessaa jirra. Amma naannoo Boolee jirra. Boolee jirra. Naannoo Boolee jirra. So naannoo Mileeniyeem Addaraash yookiin Mileeniyeem Hall yookiin galma barkumee jirra. So amma seenuu jechaa jirra. Inqawwatnaan shubbisnaan sirbinaa saniif hagarmaatu nu faana tura. Channel kana subscribe godhaa. Gammeeddisu deebi'ee jira. Amma gaa naannoo barkumeetti argamna. Naannoo Boolee kana Oromoon caffeedheetu jira jechuudha. Naannoon kun galma barkumeeti nu seenaa jira. Reefu irbaata nyaanna jechuudha. Hojiirra waan turree fi maxxansa hojjetaa turre gaa akkuma beektanii. Tikeetti seensaa kutannee jirra. Rigulaarii yaabbii dandeenyu. Kuma kudhaniin bituu hin dandeenyu ispoonsara waan dhabnee fi lafuma utaalla. Maali nan siqa? अगर तरीक तुम्हारी होगी अतलेमा रीति और मुख्य शक्ति बरम ने अल्बम हारा उच्च के निवासों चला यरोगल सुबरांगा